geessan. Egaa obboloonni keenya biyya ormaa jiran akkuma isin beektan akkuma itti himamaa ture waadaa galanni qabu waadaa sana nuti ni raawwanna. Asii namoota isaan jajjabeessaa turan obboloonni keenya biyya ormaa jiran kan isaan barbaadan obboleessa isaaniirra jajjabina barbaadu. Abbaa isaaniirra jajjabina barbaadu, haadha isaaniirra jajjabina barbaadu. Naa jabaadhu mucaa koo, naa jabaadhu jedhanii namoota isaan cinaa dhaabbatan barbaadu jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun keenya yoo ilaalle obboloota keenya dhala keenya biyya ormaatti ergine maallaqa ishee ji'aan lakkaa'u malee oolmaa gaarii yookaan immoo jabaadhu mucaa koo yookaan immoo naaf jabaadhu dhala koo jedhanii jajjabeessuun badaa mul'atu uummata keenya keessatti jechuudha. Kanaaf isaan qilleensa biyya ormaatiin gubachaa jecha haadha ormaatiin gubachaa gola haadha ormaa keessatti gubachaa yeroo dhukkubsatan haadha of biraan qabanii abbaa of biraan qabanii obboloota hiriyyaa of biraan qabanii imimmaan isaanii dhangalaasanii ba'u. Akkuma kanaa yoo daaran kan daarte ittiin jedhu hin jiru yoo isaan beela'an beelofte kan ittiin jedhu hin jiru. Mana haadha ormaa keessatti orma waliin gadi qabamanii nama jedhamanii osoo hin taane garbittii jedhamanii waamamaa kan isaan manneen kiristaana kan isaan ijaaran isa daareetti kan uffisan beelaa beela kan baasan isa dheebote dheebuu kan baasan isa mana hidhaa jiru kan gaafatan saba kana naadidhaa jechuudha.